Halloo, nagaan isiniif haa ta'u. An Dr. Daawit Hakiima Yaala Sammuuti. Sagantaa har'aan sababoota gurguddoo dhibee irraanfachuuf nama saaxilanii fi amaloota dhibee kana ofirraa ittisuuf nu gargaaran afuriin isiniif qabadhee dhufe. Haga har'aatti maaltu dhibee irraanfachuu namatti akka fidu kana jedhanii waan tokko waamuun qubatti qabuun hin danda'an. Walitti dhufeenya waan adda addaatu dhibee kana nutti fida ta'uudha kan beekamu. Isaan keessaa muraasni sanyii yookaan maatii ofii keessa dhibeen kun jiraachuu, dhibee sukkaaraa, dhibee onnee, ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa keessa yeroo dheeraa turuu, dhibeelee narbii akka strookii, Parkinsanii fi kan kana fakkaatan qabaachuun, haala jireenya fayyaalessa hin taane jiraachuun jechuun alkoolii fi wal fakkaatoo garmalee fayyadamuu, soorata madaalamaa dhabuun, hanqina vaayitaaminiif saaxilamuufaan rakkoolee dhibee irraanfachuu yookaan dagachuu kan akka alzaamiriif nama saaxilan ta'uudha kan beekamu. Rakkoo guddaan dhibeen irraanfachuu kan akka alzaamir erga mallattoo agarsiisuu jalqabe qoricha ittiin fayyuun qabu. Akka bu'aaleen qorannoo jedhanitti deemsi dhibee kanaa mallattooleen dhibee kanaa kan akka irraanfachuu namicha irratti mul'achuusaa waggaa 15 durseeti kan jalqabu. Kanaaf carraa guddaan nuti qabnu dhibeen kun utuu nurratti mul'atin ofirraa ittisuudha. Maarreen amalootni arfan armaan gadii dhibee kana ofirraa ittisuuf amaloota nu gargaaranidha. Inni jalqabaa sochii qaamaa amaleeffachuu. Amaloota namaa keessaa kan akka sochii qaamaa fayyaa xiinsammuu fi qaama namaaf gaarii ta'e hin jiru yoon jedhe dhaadhessuu miti. Gaafa waa'een dhibee alzaamir ka'u immoo silumaa qorichumtuutu argame haga sochii qaamaa dhibee kana namarraa ittisuu yookaan dhibee kanaaf fala ta'uu danda'a jedhanii namootni gaaffii kaasan hin jiru. Sochiin qaamaa haga kana dhibee alzaamir yookaan dhibee irraanfachuu namarraa ittisuudhaaf faayidaa qaba jechuudha. Sochiin qaamaa sadarkaa baay'eedhaan dhibee kana nurraa ittisuu danda'a. Inni jalqabaa fayyaa onnee fi ujummoo dhiigaa fooyyessuun sooraa fi oksijiinii ga'aan akka sammuu keenya gahu gochuudhaan hojiin sammuu keenyaa fooyyaa akka ta'u walitti dhufeenyi niwuroonotaa akka dagaagu taasisa. Akkasumas keemikaalotni sochii qaamaan wal qabachuun maddan miira keenya fooyyessuun jireenya muddamarraa bilisa ta'e akka qabaannu nu taasisuudhaan dhibee kana nurraa ittisuu danda'u. Kan biraan bakka niwuroonotni dadhabaniif hojii isaanii haalaan raawwachuu hin dandeenyetti niwuroonotni haaraan akka uumaman piroosesii niwuroojenesis akka inni jalqabu gochuu irratti gahee guddaa akka qabudha qorannaaleen garaagaraa kan agarsiisan. Egaa gaafa umriin si deemtu yaadannoo kee amma qabatte firoota hiriyoota kee jaallattu utuun irraanfatin jireenya kee dhandhamuu yoo feete guyyaatti daqiiqaa 30 haga 60 kan ga'uuf sochii qaamaa kanneen akka daddafanii tarkaanfachuu, suksukuu, funyoo utaaluu, fiiguu fa'aa hojjetu. Inni lammataa hirriba qulqulluu amaleeffachuudha. Hirribni ijaarsa yaadannoo, turfannaasaaf saffisa hojii sammuu keenyaaf daran barbaachisaadha. Yeroon hirribaa yeroo itti sammuun haara'uudha. Yeroo jennu boqonnaa fudhata jechuuf miti. Liitiraalii yeroo inni itti of qulqulleessee, of haaressee hojii sattaanuuf of qopheessuudha. Yeroo nuti rafnu sammuun keenya balfa yookaan hambaa hojii niwuroonotaa kan gidduu niwuroonotaa yookaan bakka sinaaps jedhamutti kuufamuun hojii isaanii dadhabsiisan. Gaafa ammaatu immoo infilameeshiniif sababa ta'uun niwuroonota naannoo sanaa ajjeesuun rakkoo irraanfachuuf nu saaxilan qulqulleessee taasisa. Kun ga'umsi niwuroonotaa yeroo mara kan eegame saffisa gahaa akka qabaatan isaan gargaara. Yaadannooleen keenyas haalaan soromanii yeroo dheeraaf taa'uu akka danda'aniif baay'ee nu gargaara. Kanaaf dhibee irraanfachuu akka alzaamir ofirraa ittisuuf guyyaa guyyaan sa'aatii 6 haga 8 hirriba qulqulluu tasgabbaa ta'e argadhu. 3 fayyaa marsaa dhiigaa ofii eegu. Namoota dhibee irraanfachuutiin miidhaman keessaa garee harka 80 dhibee marsaa dhiigaa kan akka ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa, dhibee onnee, ol ka'uu koolesteroolii badaa, dhibee sukkaaraa fi kan kana fakkaataniin kan hubamanidha. Kanarraa kan hubannu dhibeen marsaa dhiigaa dhibee irraanfachuuf gahee leencaa akka taphatanidha. Keessattuu gaafa sadarkaa haleellaa sammuu yookaan strook gahanii fi haleellaa onnee yookaan heart attack namatti fiduu danda'an. Maarreen wantoota dhibee marsaa dhiigaaf nu saaxilan irraa of eeggachuun dhibee kana ofirraa ittisuun ni danda'ama jechuudha. Akkasumas yeroo yeroon atliist waggaatti al tokko doktara bira dhaquun qorannaan akka nuuf godhamu gochuu dabalataan yoo dhibeewwan kun nurratti argamuun isaanii doktoraan mirkanaa'ee yaala ofii haalaan hordofuu namootni umuriin isaanii waggaa 65 ol ta'an hirriba dhabuu, jijjiirama amalaa kan akka daddafanii aaruu, mukaa'uu, gaddabaa'uun irratti mul'achuu yoo jalqabe yeroon gara mana yaalaa dhaquun dhibee kanaaf akka qorataman gochuun illee baay'ee barbaachisaadha. Afraffaan sammuu ofii hojjisiisuudha. Namootni bara jireenya isaanii guutuu sammuu ofii hojjisiisan, sammuu dammaqaa qaban carraan dhibee irraanfachuutiin qabamuu isaanii gadi bu'aa ta'uu bu'aalee qorannoo garaagaraa agarsiisa. Maarreen dubbisuu amaleeffachuun guyyaatti yoo xinnaate sa'aatii tokkoof yeroo dubbisaa ofii kennuu wantootuma beeknu immoo irra deebinee daandii garaagaraatiin hubachuu yaaluu, hojiitti hiikuu yaaluu mallatiin niwuroonota keenya yookaan walitti dhufeenya niwuroonota keenya jabeessinu keessaa tokko. Akkasumas afaan haaraa barachuu, meeshaalee muuziqaa taphachuu yaaluu, baruu yaaluu, hariiroo fayyaalessa kan sooshaal miidiyaadhaan yookaan bilbilaan godhamu tun taane qaamaan wal arguudhaan godhamu jabeeffachuu, jireenya ofii ruutiin yookaan irra deddeebi'aa keessaa baasanii yeroo yeroo muuxannoo haaraa keessa of galchuu, tapha gareefaa keessatti illee hirmaachuun dandeettii hojjechuu sammuu keenyaa, dandeettii waa barachaatti fufuu sammuu keenyaa waan jabeessuuf dhibee irraanfachuu kan akka alzaamir irraa nu ittisa. Nagaan tura.